Shama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa newsnetwork har'a keessummaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya har'a Jaal Gaaddisaa Biyyaati. Waamicha keenya dhageessee baga nagaan dhuftee Jaal Gaaddisaa Biyyaa siin jedha. Galatooma warri walabummaa miidiyaa hedduu galatooma keessummaa gootanii haala qabsoo keenyaa fi haala nu irra jiru irratti nagaafachuuf naaf feeruu keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Hayyee horii bulii deebanii meegaa Jaal Gaaddisaa yeroo jalqabaatii fi Jaal Gaaddisaan eessatti dhalatee eessa turee amma eessa jiraa kan jedhu akkasitti daawwattoota keenya wajjin wal bariiti gara miidiyaa kanarratti yeroo jalqabaa dhiyaatte waan ta'eef xiqqoo akkasumatti yoo itti seenne hawaasni maaliif nama kanaa nu barsiifne jechuu mala waan ta'eef si gaafadha. Mee yoo eeyyama kee ta'e yoo ati fedha qabaattee eessatti dhalattee seenaa kee irraa xiqqoo waan nu ibsi. Tolayyee galatoomi. Gaaddisaa Biyyaan jedhamaa Oromiyaa lixaa Wallagga Bahaa Eebantuuttan dhaladhe achumattan guddadhee achi immoo gara biyya ollaatti baqattummaadhaan Keeniyaan ture. Keeniyaarraa immoo amma immoo as biyya Kanaadaa Ontaariyoo to'an jira jechuudha. Hayyee baay'ee galatoomii Jaal Gaaddisaa. Egaa imalli biyya ormaa kun biyya Keeniyaa kun baay'ee baqattummaan kun baay'ee ulfaata. Haa ta'uuti baga Rabbi achi keessaa si baasee ammoo gara biyya sadaffaa biyya nagaa fi tasgabbii qabutti baga Rabbi si geesseen jedha. Akkuma seensaaf nu ta'uu jaarsummaatu deemamaa ture. Jaarsummaa mootummoota gamtoomanii fi Awurooppaa yuuniyeenii fi akkasumatti Afrikaa yuuniyeen dhimma mootummaa federaalaa fi dhimma mootummaa naannoo Oromiyaa irratti jaarsummaatu deemaa ture. Jaarsummaa kana akkamitti ilaaltee akkamitti fiixaan baha jettee yaaddaa turtee dhumni jaarsummaa kana maal ta'e sitti mul'ate? Tolayyee galatoomi. Inni guddaan tokkoffaa biyyi tokko gaafa isheen nagaa dhabdu addunyaan kun biyyoota garaagaraatiin mootummoonni gamtooman ijaaramtee gamtaa mootummoota walta'anii yookiin immoo United Nation kan jedhamu jira. Sun egaa sana keessatti Itoophiyaan biyya tokkodha. Akka qaama tokkootti miseensa biyyoota sana keessaa tokko waan taateef nagaan boora'uun biyya sana keessaa yaaddoo guddaa waan ta'eef lubbuun namaa gara malee waan baduuf haalonni garaagaraa biyya sana keessatti waan deemaa jiraniif jaarsummaa sana bifa garaagaraatiin tokkoffaa akkaataa itti biyyi sun nagaa argattuuf akkaataa itti tasgabbiin waaraan dhufuuf warra kaan itti fakkaatee deemaa ture. Warri kaan garuu keessumaa gama mootummaatiin carraa sanatti fayyadamanii haala mijeeffatanii humna isaanii jabeeffatanii ammallee waraanuma isaaniitti fufuuf waan deemaa turan malee jaarsummaan sun akka inni milkaa'uuf abdiis yookiin abjuus hin qaban ture mootummichi. Sababiin isaa guutummaa guutuutti yakkoota gurguddaa keessatti kufeera mootummaan sun. Araara jedhamus lolaan xumuramus already mootummaan sun yakka keessatti kufeera jechuudha. Sababiin isaa yoo araarri bu'ee gaafa dhumarratti ga'u jechuudha. Namoonni yakka waraanaatiin himataman ni jiru. Yakka mirga dhala namaa sarbuutiin lubbuu ajjeesuudhaan himataman waan jiru. Himannaa kana jalaan ba'u mootummaan PP sun. Sababiin isaa meediyaa jalaa dhokachuu hin dandeenye. Galmaa'ee jira. Lubbuun badee, qabeenyi badee, wantoonni ta'an hundumtuu galmaa'ee jira. Gaafa araara sana ta'e araara sanaa booda garri itti deemamu hunduu yakkamtoonni gara yakka seeraatiin akka gaafatametti waan deemuuf araarri sun akka xumuramu hin barbaadu ture mootummaan. Kanaaf haga danda'etti humnumaan cuucee afaan faajjiidhaan mootummoota warra bifa araaraatiin gamtaa Afrikaa keessaas, Ameerikaa keessaas, Awurooppaanis karaa dhoskaanis haa ta'u karaa mul'ataatiin warra qaama keessaa fudhatan hundumaayyuu
afaan faajjesseetuma humna isaa akkasitti waraana leenjifachaa ture. Karaa tokko araara jechaa karaa tokko jeettii yookiin immoo helikoophitarii yookiin immoo dirooniidhaan rukkutuu jechuun namichi durumayyuu araara waan jedhamu sanaaf banaa miti jaarsummaa sanaafis banaa miti jechuudha. Sun tooftaa ittiin bara 2018 Oromoo gowwoomsanii nu nagaa buufneerraa tokko taaneerraa mootummaan amma jiru kan Oromooti jaarmiyaaleen Oromoo hammaa booda waliin hojjennaa hundi keessanii jedhanii hanga qaama riphee lolaa qabsoo Oromoo baroota 40 oliif gaggeessaa turellee waraana isaa manee dhaqateetti kennuu geessisee jechuudha. Kanaaf isaan tooftaa ittiin Oromoo sossobaa turanii fi warra impaayera sana keessa sabaaf sablammoota biyya sana keessa sossobaa turan sanaan addunyaas gowwoomsuuf yaadaa turan malee akka araarri sun hin taaneef araarri sun akka milkoofne Abiyyiin dursee ni beekasi ittis qophaa'aa ture jechuudha. Kanaaf ammas taanaan kan araarri sun hin milkaa'inafes kan inni hin milkoofnes inni guddaan dursanii daangaa darbaniiru. Daangaa araarri irratti ta'u ol darbanii waan deemaniif araarri silaa kan ta'u malee utuu fulbaanni hin ta'iin filannoon sana sun geggeessin duratti ture. Amma kanaa booda tooftaa ittiin umurii isaanii dheereffatan barbaadachuu fi haala ittiin humnaan warra kaan of jalatti bulchuu danda'an bifa garaagaraatiin sakaan humnaan, sakaan maallaqaan yookaan sakaan immoo poolitikaal gowwoomsanii ittiin umurii isaanii dheereffachuuf waan godhaa turan malee araarichi akka inni milkoofne Abiyyiin durses ni beeka warri kaanis ni beeku garuu namoonni hin beekne namoonni dhuguma araarri haa ta'u jedhanii deemaa turan warra akka durataa gamtaa Afrikaas warreen akka jaarsolee Ameerikaarraa akka naga eegdotaattis naga buustotaattis deemaa turan isaan dhuguma nagaa buufna biyya sanaaf jedhanii turanii garuu wanti beekamuu qabu nagaan kan inni bu'uu danda'u qaama gaaffii qabu jira. Qaama gaaffii qabu uummata biyya sanaa addatti uummata Oromoof uummanni Tigree ifaa ifatti ba'anii lolaa waan jiraniif jaroonni sun gaaffii qaban. Gaaffii warra sanaa deebi'uu malee akka biyya sana keessatti furmaanni dhufne beekamaa waan ta'eef dursanii haalonni guutamuu qaban kan guutamuu malan nu turanii waan sana tun guutiin dhimma araaraa sanatti deemaa turan. Haa ta'u iyyuu malee araaruma sana keessattuu gama kan Oromootiin duubatti hambisanii waan deemaa turaniif araarri sun yeroo sumayyuu gam tokkoon malee gam tokkoon guutuu hin turre jechuudha. Biyya sana keessatti murteessaan gaanfa Afrikaattis haa ta'u impaayera sana keessatti nagaa buusuufis nagaa biyya sanaaf fiduufis murteessaan uummata Oromooti. Nagaan dura haasaan godhamuu qabu dhimma nagaa irrattis haa ta'u uummata Oromoo wajjin jechuudha. Kanaaf isaan uummata Oromoo moggaatti dhiisanii bifa kanaatiin yeroo deemaa turan araarichi akka milkoofnes beekamaadha. Araarichis immoo eessayyuu akka hin geenye oo baay'atee mootummaa sanaaf umurii bituurraa kan hafee waan biraa akka fiduu hin dandeenye beekamaadha jechuun barbaade. Kanuma waan araara sanaa kanaaf milkoofne ammas taanaan gara milkaa'utti waan deemu miti. Biyyi sun araara osoo hin taane lolumaan xumuramuuf deemaa jechuudha. Baay'ee galatoomii Jaal Gaaddisaa. Walumaa galatti warri biyya sana keessatti nagaan bu'uudhaa fi sabaaf sablammoonni mirga isaaniitiif lolanii fi akkasumatti saba Oromoo gaaffiin uummata Oromoo yoo deebii argate malee jaarsummaan suni fiixa bahuu hin danda'u. Jaarsummaa nama lamaa yookaan fakkeessanii kan deemamu suni sababiin isaas warri gaaffii qaban jara mootummaa naannoo Tigraay qofa otoo hin taane saba hedduutu jira. Biyyi suni nama miliyoona 110 ol qabdi. Warra kana hunda waan hammatu waan furmaata fiduu danda'utu godhamuutu irra ture malee jaarsummaa sobaati itti yeroo dheerachuudhaaf ichiini waraana isaa leenjifatee humna isaa jabeeffatee gadi ba'uudhaaf ture kan jedhudha. Galatoomi. Egaa jaarsummaan kunis fashalaa'ee gara oduu cabsaa yookaan immoo oduun bahee breaking news jedhamee kan bahe Prime Ministeriin Itoophiyaa jeettii lolaatiin dadhabee dirooniidhaan dadhabee helikoophitariidhaan dadhabee warra kana hundaa paarkeringii eega godhee booda dhaqeen lolaa ofii kootii fannaqee waraana irratti dirree waraana irratti hirmaadhee diina Itoophiyaa cabsa jedheetu kaleessa ibsa kenne. Isa kana gubbaa irratti inni qilleensarraan dadhabame kun lafarraan dhuguma inni yoo keessa jiraateef wanni jijjiirama inni fidu jira jettee yaaddaa? Suni waan lama of keessaa qaba akka kiyyatti yeroo taa'ee ilaalu tokko tooftaa baqaa taatii yookiin immoo tokko tooftaa maqaati. Namichi maqaa barbaada yookiin immoo karaa baqaa isaaf taati jechuudha. Kanarraa hafee
sangaan jibichi eegee qabanii moosisanii moodhan yeroodhaaf moo'ee nafu. Namichi kun waraana biyya sana keessa jiru waraanni raayyaa Itoophiyaa gara 250 ol kan qabu. Waraanni kun dirree waraanaa isaa irratti booji'amee kaan dhumatee kan Maqalee keessatti booji'amee akka mixiif akka goondaa lafarratti yaa'u sana argaa jirra. Addunyaan argaa jirti jechuudha. Kana keessaa inni qofaasaa waan inni dhaqee lola buusu hin jiru. Tarii namichi kun waan ta'e biyya sana keessatti qindeessee yeroo nama muummicha ministeerummaa gadhiisee dirree lolaa dhaqu tarii biyya sana keessatti yakki biraa yoo raawwate yakka sana keessan hin jiru jechuudhaaf gochuu danda'a. Inni lammataa lolli sun yeroo inni jeequmsa ta'u achirraan gara biraattis baqachuu danda'a. Inni sadeeffaan garuu namni kun achi keessatti lola sana keessatti madaa'ee yookiin immoo waa ta'ee achi keessatti immoo seenaadhaaf yookiin immoo namichi maqaa barreeffachuu waan barbaaduu fi kanuma gochuudhaaf malee lolee waan inni injifatu hin jiru. Lola dhufee morma jala ga'ee kanaa booda dhaqee achitti waan inni godhus hin jiru. Deebee namni agasaa ogummaa waraanaa qabu achi keessa hin jiru kan jedhu gaaffii guddaadha. Maaliif namoota isa caalaa muuxannoo waraanaa qabanii, tooftaa waraanaa qabanii, leenjii waraanaa qabanii, hamilee waraanaa qaban meeqa achi keessatti wareegamee kaan harka kennatee achi keessa jira jechuudha. Kanaaf wanti nama itti deemeef kun waan kana sadan keessaa tokko ta'a. Kanarraa hafee namichi waan biraa wanta inni fiduu danda'u hin jiru. Lolli dhufee warreedii Finfinnee ga'uudhaaf waan muraasa tafe kana booda inni waan danda'u yakkootuma biyya keessatti raawwatamu raawwachuudha. Inni lammataa akkuma seeraattuu biyyattiin diigamuu isheet kan argisiisu. Maaliif muummichi ministeeraa yookiin immoo mataan biyya tokko seeraa ala masaaraa mootummaa keessaa bahee dirree waraanaa dhaquun sirrii miti akka biyya tokkootti jechuudha. Maaliif waraanni biyya tokkooyyuu kan inni lola banuu murtii paarlaamaatiin deeggaramee yoo murtaa'ee mirkanaa'ee booda gara lolaatti deemamaa jechuudha. Namichi kun garuu ofumaa ka'ee ofuma isaati tokkoffaa saayitiin nama fakkeenyaaf masaaraa mootummaa keessaa bahee kaasee Itoophiyaa muummicha ministeeraa hin qabdu jechuudha. Ifaadha. Yookiin dammaqee mokonnoon bakka buusuusaa ifatti mirkaneessuu qaba. Erga dura ta'an hin jirre itti aanamatti muummicha ministeeraa ta'a jechuudha. Adeemsi kun guutummaatti mootummaa Itoophiyaa kan jedhamu diigameera. Abiyyiin waan danda'u ofuma isaati maqaa galmeeffachuu yookiin immoo yakka tokko hojjechuudhaaf carraa kanatti fayyadame malee wanti inni jijjiirraa fidu hin jiru jedha gama kiyyaan yeroo asii achi ilaalu. Baay'ee galatoomii egaa akkuma tu kaastee tokkoffaa loluma kanayyuu paarlaamaanii waan murtaa'e miti lammata immoo akkuma tu jettee gaafa inni dirree lolaa deemuu biyya kana namni bulchuu hin jiru kan jedhu kunis sirriidha waan ifa galaadha. Egaa haa ta'uuti mee lola kana gubbaa irratti lolli kun akkuma tu jette dhufee Finfinnee jala ga'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinneetti marsee jira. Achirraan TDF Shawaa Roobitiin as darbee jira. Amma lola kana keessatti yakkoottiin raawwatamaa jiru silas kaattee jirta. Abiy Ahmedii tarii ana miti kan waan kana hoogganaa jiru nama biraati jechuu danda'a jettee yaaddaa? Nafxanyootatu na dirqisiisee malee ani kana gochuu dhafii miti yaada akkasiin qabuu kan jedhu fa'aa. Maa akkamitti ilaalta? Waan kana waakkachuu danda'a moo lakkii anumatu godhe jedheetu boru seera fuulduratti dubbata jettee yaadda? Yoo wanti kun amma akka inni galma hin geenye hin beekna. Akka ishiin diigamaa jirtu argaa jirra. Lolli kunis immoo yoo deemee guyyaa 3 guyyaa 4 caala loluu hin danda'u innis. Kanaafuu dhumni lola kana hin booji'ama yookaan immoo hin baqatee ba'a akkuma silaa. Isa kanaaf gaafa biyya sanaaf rakkootii amma waan qindeessan baay'een jiraachuu mala. Akkaataa itti uummata fixan toshuu malu. Kanarraa itti gaafatamummaan ammayyuu isumarra jira jennee nuti gaa isumarra jira jenna. Inni garuu maal jechuu danda'a jettee yaadda? Tokkoffaa wanti nu ilaaluu qabnu waan nama tokko sadarkaa biyyitti osoo hin taane biyya kan lolatti seene biyya sanaan mataan eenyudha kan jedhu jira. Konstituushinii yookiin seera bulmaataa qaba biyyi tokko. Abiyyiin mataa biyya sanaati. Ajajaa waraana biyya sanaati. Ajajaa ministeerotaati. Wanta biyya sana keessatti ta'e maraaf mataadhaan kan itti gaafatamu abiyyiidha jechuudha. Maaliif kan ajajaa waraanaa kennu inni kunillee oofishaalii gadi bahee labsee waraanas labsee akkaataa itti gaggeeffamus duula godhaa jedhee hanga nama hundumtu kan seenaa biyya lafaarra ta'ee hin beekne hojii dhiisaati dirree waraanaa deemaa kan jedhu jaarraa 19 asitti takka dhagaamee hin beeku. Warra bara
jaarraa 16ffaa keessa bara qabsoo namni humnaan yookiin qawweedhaan biyya kontirool gochuu barbaadu keessatti geggeeffamu malee namni suma bara mangistuu waan mangistuun jedhe sana seenaarraan dhagaye sanan beeku namni hundumtuu gara dirree waraanaatti jedhee labsuusaaf ragaa jira viidiyoo jira haga sooshaal miidiyaa irraati barruunsaaf rimuuf godhamu haqamuutti jechuudha. Kanaaf Abiyyiin ammallee taanaan baqxin namni waraanaa deeme kuni Abiyyiin lubbuun biyya lafaarra jiraate yoo baay'ate hanga Isaayyaas lubbuun jirutti Eertiraatti yoo baqate lubbuun jiraachuu danda'a hanga Isaayyaas lubbuun jirutti. Kan kanaaf Abiyyiin biyya lafaarra jiraate eessumatti kan inni seera jalaa dhokatus seera jalaa bahus hin jiru. Biyya lafaarra lubbuun jiraate jechuudha. Kanaaf bifa kamiinuu himatees haa ta'u keessaa hin qabu jedhee utuma kallattiidhaan amma isa dhiisee dammaqee tajajaa ture ta'ee oofishaalii Abiyyiin guyyaa tokko miidiyaatti gadi ba'ee hin dubbanne ta'e illee yakka sana jalaa hin ba'u. Maaliif mataan biyya sanaa kan raayyaa biyya sanaa ajaju kan waraanaa ajaju gaafatamaa ministeera waraanaa olitti Abiyyiidha waan ta'eef himatus jalaa ba'uu hin danda'u. Amalli bareessicha bara viidiyoo wayyaaniin nu ajajaa ture jedhan sana yoo sana jechuu barbaade kallattii sanaan hin deemsisu. Maaliif namni kun mataa biyya sanaati. Mataa biyya sanaa erga ta'ee isumatti itti gaafatamaa jechuudha. Kallattii kamiinuu jalaa ba'uu hin danda'u. Ammallee taanaan gara lolaa kan inni dhaqu mana murtiitti dhiyaates lubbuun jiraates lolli Finfinnee seenes ajjeefamuun isaa waa hin oolleef tarii dirree waraanaatti du'ee akkuma gootota warra durii sana seenaa galmeeffachuu barbaada. Namichi maqaa barbaada. Kitaaba barreessuu, suura ka'uu namichi akka du'ee akka jiraachuu hin dandeenye kanaa booda akka jiraachuu hin dandeenyes beekeetu waan meeqammanni taateewwan gochaa ture kana yoo ilaalte waan nama muuziyeemii keessa waa kaayyataa deemuu fakkaata malee namichi nama booriif jiraatee uummata keessatti kanan hojjedha jedhee uummata wajjin jiraatee waa hojjetutti of qopheessaas hin jiru . Kanaaf jalaa ba'uu hin danda'u kallattii kamiiniyyuu biyya fedhetti yoo baqates immoo yoo ta'ee Eertiraatti baqatee Eertiraa immoo akka Isaayyaas lubbuun jiraatutti jiraachuu danda'an. Kanaa achi biyyi kamiyyuu morma qabee biyyi seeratti dhiyeessaa jechuudha. Maaliif yakka waraanaatiin himatama. Hedduu galatoomii Gaaddisaa. Mee fakkeenyaa fi amma waan ati kaaftee jira. Uummataanii hundumtuu gara waraanaa deemaa kan jedhu kana labsuusaa hundi keenya iyyuu argineerra yaadannaa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa Peeruudhaa natti fakkaata. Roopilaa yookaan immoo xiyyaara kan dhuunfaasaa kan itti fayyadamu gurgureetu hospitaala ittiin ijaara jedhee BBCtu gabaasee BBC irratti arge. Abiy Ahmed immoo uummataanii dhaabbadhaatii waanuma hundaa dhiisatu gara dirree qabsoo deemaa jira. Gama tokkoon Booranarraa uummanni keenya nama bira darbee horiin illee beelaan dhumaa jira. Baale keessaa ilma namaa akkasitti ilaaluu hin dandeessu. Biyyi kuni saba kanaaf itti gaafatamummaan rispoonsaabilitiin mataan biyya kanaa Abiy Ahmedidha jettee kaasta. Wanti kun itti dhaga'ama jettee yaaddaa? Akka isaanii itti gaafatamummaa qabna jedhanii yaadu yoo yaadanoo hawaasa Tigraay keessatti beelaan dhumaa jiru, Oromiyaa keessatti beelaan dhumaa jiru, even naannoo Amaaraa keessatti beelaan dhumaa jiru jira. Waan kanarraa guyyaa tokko dubbachaa hin jiran. Akkamitti lola kana dhaabnee lola kana gara nagaatti buusna nuti aangoo keenya gadhiifnee uummata keenya akkamitti baraara hin jedhan maaliif jechuu dadhaban hin baranne moo namoota kana hin beelofne jedhanii ammayyuu miidiyaadhaan kabarii gochuu barbaadu. Kara biraatiin gabbahaa jira. Isa kana akkamitti ilaaltaati? Itti gaafatamummaan jira biyya sana keessa. Tokkoffaa akkuma tu jette biyya sana keessatti mootummaan hin jiru jechuun akka mootummaatti ilaallee wanti nu mootummaadha jennu hin jiru. Paartiin bakka qabate paartiin sun immoo maqaa mootummaatiin aktaa godhu malee wanta mootummaan tokko gochuu qabu gochaa hin turres gochaas hin jiru. Sababiin isaa mootummaa jechuun fedhii uummataa fi waan uummanni barbaadu uummata wajjin ta'e uummataaf guutee uummataaf jiraata. Uummannis immoo mootummaa kooti jedhee waan barbaade waan rakkate mootummaa gaafate mootummaa wajjin wanta biyyi sun barbaadu lammiin sun barbaadu guuttataa jechuudha. Kanarra darbee Abiyyiin yeroo namoota mana hidhaati baasee ajjeesisu yakkootumtiin sadarkaa kanaa maaliif namni tokko guyyaa gaafa hidhamee kaasee hidhamaa fi booji'amaan takkaa hidhamtee yookiin takkaa booji'amtee jennaan yakkoonni ati irratti raawwattu akka seera addunyaatti si gaafachiisa. Maaliif namni tokko erga seera jala oolee seerri biyyi sun gaafattuun murtii karaa mana murtiitiin isarratti murtaa'uu fudhata malee mana hidhaatii baasanii nama ajjeesu
maanguddoo qonnaa keessatti fuudhanii ajjeesuu, nama qonnaadhaa galu, barataa barumsaa galu, dubartii gabaadhaa galtu, dubartii qoraanii galtu, ati riphee lolaa gargaarta, riphee lolaa duukaa jirta, isaaniin nyaata gootee deebita jedhee karaatti uummata ajjeesuun, dararuun kun uummataaf yaadu osoo hin taaneeti namni kamuu kan gara aangoo kootiitti dhufus kan na dura dhaabbatus kamuu jiraachuu hin qabu. Deebi'ee immoo anumti qofaan haa jiraadhu barri aangoo kootii haa dheeratu irraa kan hafe uummanni kiyya nagaa argatu, biyyi kiyya nagaa argatu, biyya kana keessa nagaadhaan lammiin kun haa jiraatu kan jedhu karooraaf sagantaa mootummaa sana keessatti hin argamnes takkaas hin dhaga'amne jechuudha. Sababiin isaa kun mootummaa uummataan filame osoo hin taane ofii isaaniitiin waan akka lootoriin baheefitti masaaraa mootummaa seenanii masaaraa mootummaa sana keessatti immoo akkamitti umurii keenya dheereffannaa, akkamitti bara bittaa keenya dheereffannaa jedhanii sagantaa karoora mataa isaanii dhiyeeffatan malee jarri kun guyyaa tokko akka lammiitti, akka biyyaatti namoonni kun mirga dhala namaa, mirga namummaa ni qabu jedhanii yaadanii akka kanaatti saganteessanii uummata kanaaf yaadanii hojjetanii hin beekan. Kanaaf itti dhaga'amummaan mootummaa dhiisii itti dhaga'amummaa namoomaa akkuma namaatti waan ati fiil gootu tokko jira. Akkuma namaatti kan itti dhaga'amuyyuu jarri sun qabu kan jedhu gaaffiidha. Akka mootummaatti dhiisi. Mootummaan bar kan rakkoo uummata bira dhaabbatu, kan uummataaf birmatu, kan gara fuulduraatti uummanni kun biyyi kun hin barbaadde jedhee fedhii fi yaada uummataaf guutu tokkotti mootummaadha. Jarri kun garuu waan ati feetu waan ati hawwitu saboorii dhiisiiti jireenya isaa har'aafuu uummanni biyya sanaa manaa bahee galgala manatti hin galaa kan jedhu yaaddoo keessa jiraataa jira. Sana jechuun biyya mootummaan hin jirre keessa jiraachaa jira. Biyya saamtuuniif gadarsituun jiraattu keessa jiraachaa jira. Kanaaf jarri kun itti dhaga'amummaa mootummaa dhiisii itti dhaga'amummaa namoomaayyuu isaan keessa hin jiru. Kanaaf inni isaan deelii yookiin guyyuudhaan lubbuu namootaa akka baalaatti harcaasaa oolanii maanguddoo waggaa 70 ilmi kee waraana keessa jira, jaartii waggaa 70 ilmi kee waraana keessa jira jedhanii kan isaan ajjeesaa oolanii. Namoonni kun itti dhaga'amummaan namoomaayyuu isaan keessa hin jiru. Silaa itti gaafatamummaan mootummaa jiraate namni tokko erga waggaa 18 ol ta'ee bakka barbaade dhaquu danda'a, waan barbaade gochuu danda'a. Namni tokko immoo akka lammiitti, akka lammii biyya tokkootti waan mirgi namoomaa isaa fayyamu tokko, mirgi lammummaa isaa fayyamu tokko gochuun mirga mataa isaa qaba jechuudha. Kanaaf jaroonni sun itti gaafatamummaa kan jedhamu takkaadhuma isaan karaa isaaniiyyuu bahee hin beeku. Hedduu galatoomii Jaal Gaaddisaa. Mee itti gaafatamummaa akka isaan hin qabne addunyaanis argaa jira jennee yaadna. Dhimmi kun immoo waan nu gaafachiisuu fi namni kun maaliif kun raawwatama? Namni hidhame, namni booji'ame, namni mana keessaa baafamee rashanamuun qabeenya namaa gubuun kuni namni yoo mootummaa qabaate akkuma atuu jette namni rispoonsabilitii waan akka dhuunfatti illee fiilii godhu sana silaa waan kana akka hin raawwatamnedha kan dhaabsisu jechuudha. Rakkoo kana kan daran bal'isiisaa jiru nama fira keetu keessa jira, obboleessa kee keessa jira, abbaa kee keessa jiraan kuni daran hammeessaa akka inni deemaa jiru argaa jirra. Kanumaa wal qabatee amma TDF amma namoonni keenya akka baay'eetti TDF'n dhufee Finfinnee galuuf deema. Nuti maal qabna? TDF'n kuni akkuma waggaa 27 darbe ashkara godhatee namoota Oromoo keessaa fudhatee dhufee ammas bifuma sana nutti deebisuudhaaf deemu jedhanii ittiin hawaasa keenya irra caalaa parsantii 99 propagaandaa kanaan mootummaan koottati waraanatti galaadha. Shanee fi TPLF dhabamsiisnaa jedhu. TPLF dhuguma yoo dhufee biyya sana yookaan qabatu Finfinnee 4 kiiloo kan ga'u yoo ta'e akka bara waggoota 27 deebisee aangootti deebi'ee aangoo qabatee biyya sana bulcha jettee yaadda. Yoo TDF waan kana hin godhate immoo carraan sabaaf sablammootaa maal ta'uu danda'a? Oromoon waraana bilisummaa Oromoo kan akkasitti halkanii guyyaa lolaa jiru kana lafa hedduu kan qabatee jiru guyyaa tokko waraanni bilisummaa Oromoo hin jiraa kan jedhani namoonni baay'een waa'ee akkuma Tigraay qofti lolaa jirutti kan haasaa jirantu jira. Isa kanaafiyyuu akkamitti ilaaltame ati akka nama siyaasaa kana keessatti bubbulee jirutti akkamitti hubatta? Waan kana bakka lamatti qoodeensi deebisa. Tokkoffaa jalqaba kan mootummaarraan eegala. Warri kan mootummaa TPLF dhuftee biyya qabattee akka kanaan duraan gootii jedhanii
isaan kun tumsaa barbaaddatu kan umurii isaanii aangoorra isaan tursuuf uummata gowwoomsuu akkuma jalqaba jedhe sana uummata kana ittiin gowwoomsanii sossobanii madaa kaleessaatti argisiisanii kottaa nu bira dhaabbadhaa illollaa waliin jedhanii isaan ofii isaaniitii bara aangoo isaanii dheereffachuuf sobanii afaan faajjii fi olola hin barbaachifne fayyadamu. Sana jechuun kaleessatti pellee fi duwwaati waan kana godhee miti. Isaan adda durummaadhaan kan itti gaafatamu yakkoota bara sana raawwatame keessaa OPDOdha. Maaliif Tigireen Finfinneedhaa kaatee hanga Dambidollootti yookiin hanga Moyaaleetti Gujii Boorana Harargee keessa deemtee maqaa namoota tokko tokko manarra deemtee waan beektee funaanaa turte hin qabdu. Kan mana barumsaa keessa wajjin baratee wajjin seenee ollaa dhaqee uummata basaasee uummata fixee ajjeesisaa ture. Kan manadhaa keessatti illee uummata torchi gochaa miilarraa muraa ture baay'een isaanii OPDOdha. Namoota hidhaa turan irraa ragaa hedduu argachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf isaanii tooftaa ittiin aangoo isaaniirra turanii olola kaleessaa fayyadamaniiti uummata kana gowwoomsuu barbaadaniiti jechuudha. Kan mootummaa kanaaf isaan waan isaan jedhan malee dhuguma TPLF dhuftee yakkoota Oromoo irratti hojjette Oromoo miitedhanii Oromoodhaaf yaadanii miti. Akka isaan Oromoof yaadanii hin taane waan isaan waggaa 3 keessatti gochaa jiran kana waan waggaa 27 wajjin TPLF goote reeshoo isaa wal bira qabnee ilaalle dhibbantaa guddaadhaan wal dursaa jechuudha. Maaliif waggaa 3 kana keessatti Oromoon akka Oromootti manaa bahee galuu yaaddaa ture. Bara TPLF keessa akka siyaasaatti faallaa siyaasa mootummaa sanaan dhaabbatiin gaaffii mirgaa gaafattee akka mootummaa sana duran dhaabbatiin malee akka ammaa kan Oromummaa keetiif taarget taa'amtee hin beektu. Yeroo sana isaan akkuma sabaatti biyya sana keessa namni kamuu yoo faallaa mootummaa isaaniif siyaasa isaanii dhaabbate qofa kan isaan taargetii godhachaa turan. Amma garuu Oromooti biyya sana keessatti akka Oromootti akka sabaatti adamfamaa jira. Tigireen immoo akka Tigireetti adamfamaa jirti. Kana jechuun biyya sanayyuu sabaaf sabatti qoodee kan lolaaf qopheessaa jiru mootummaa kanaa jechuudha. Kan mootummaa kanaa kan maayin bira darba. Gama hawaasa Oromoo fi namoota fayyaaleeyyii akkanumaan TPLF dhuftee yoo biyya sana qabattee rakkoo keessa nu gashitii akkam goonaa nu maal harkaa qabnaa kan jedhu kana kuni sodaa bifa sadiirraa ka'a. Ni jalqabaa tokkoffaa namni nama waan ta'eef waan kaleessaa argee sodaa kaleessaarraa kan ka'e jechuu danda'a. Kuni namootuma namni kamuu kan fiil gochuu danda'udha. Ni lammataa namoota konfidensii ofirratti hin qabne yookiin immoo ofirratti amanamummaa hin qabne jaarmiyaa siyaasaa jabaa waraana jabaa dippiloomaasii jabaa fi jabaatee dhaabbachuu Oromoo keessaa warra qooda hin qabnetu waan kana godhaa jechuudha. Hanga kana yaaddoo kaleessa kana haasa'u namoonni waan kana haasa'an silaati jaarmiyaa siyaasaa Oromoo barbaadanii itti dabalamanii humna ta'anii TPLF bar dhala namaati malee ergamaa rabbii miti yookiin immoo sibiila miti. Isaanis nama sammuu namaatiin yaadanii waraanas ta'u waraanuma akka namaati qabu baay'ina namaa yoo ta'e immoo isaan godina Oromiyaa keessaa godina tokkooti jechuudha. Waan jabaataniif waan ijaaramaniif waan wal dhaga'aniif waan sagalee tokko dubbataniif jabaatanii sodaatamanii sodaachisan jechuudha. Kanaaf warri waan kana yaadda'anii yaaddoo sana keessatti kufuurra jaarmiyaatti ijaaramanii siyaasa isaanii jabeeffatanii marii isaan gidduu jiru hunda mari'atanii egereef of qopheessanii waraana isaanii jabeeffatanii humna isaanii jabeeffatanii waan hundaan qophii ta'anii lafti kan isaaniiti kan irratti dhufamuuf deemu. Kan isaan irratti sodaatan lafa isaaniiti. Kan isaan sodaatan immoo uummata xiqqaadha jechuudha. Kun sodaan kun kan dhufe jaaramuu dhabuu fi jabina ofii irratti amantaa dhabuu irraa dhufa jechuudha. Inni biraan namoota ofii isaaniitii kaleessa bifa garaagaraatiin qabsoo kana keessaa faca'anii qabsoo Oromoo keessaa qooda hin qabne warroota immoo gara sirbii ooyiteetti naanna'anii sirbuu amaleeffatan warra yoo kun itti ta'e garana yoo kun itti ta'e garanatti deeman warra dambalii siyaasaatiin raafamantu olola kana fayyadamaa jechuudha. Warreen kun hanga kana godhanitti silaa baay'een isaanii karaa barumsaan karaa akaadaamikaalii sadarkaa biraarra ga'aniiru. Garuu sadarkaa jaarmiyaa hawaasaa sadarkaa saba isaanii bira dhaabbachuu sadarkaa egeree saba isaanii waa akeekuu murteessuu irratti negatiivii keessa jiru jechuudha. Warreen kun silaa yeroo ammaa kanatti akka ogummaa isaaniif akka pirofeshinaalummaa isaaniitti uummata isaanii bira dhaabbatanii waan uummanni isaanii harkaa qabu irratti kan isaanii dabalanii karooraaf sagantaa qabsoon Oromoo qabdu karaa ittiin Oromoon bilisoomtu karaa ittiin Oromoon biyya taatu karaa ittiin Oromoon jabaatee mootummaa ta'ee dhaabbatu waan Oromoon qabu irratti dabalanii
silaa jabaatanii dhaabbachuu malan warri waan kana godhan bifa kanaatiin bakka sadiitti qoodamu jechuudha. Kan kanarraa hafee gama waliigalaatti sodaan kun nu yaaddessaa kan jedhuu fi an akka kiyyatti akkuma jalqaba jedhe kan nu waliin deemaa jiru kan nu waliin kompiit gochaa jiru kan nu sodaachaa jiru rabbiin miti nama sodaachuu hin qabnu jedhaan. Maaliif akka namaatti yoo hin taane garbummaa namaa malee garbummaa rabbii hin qabnu. Yoo jabaannee ijaaramnee dhaabbannee waraana qabnus humna qabnus jaarmiyaa siyaasaa keenyas namoota sadarkaa garaagaraatiin siyaasa Oromoo hedduu keessa turantu jiru kan faca'anii bakka garaagaraa jiran. Beektota Oromoo meeqa jira kan bara durii qabsoo keessa turan amma qabsoo keessa yaa'anii ta'an. Warra kana walitti finnee waliin mari'annee nu biyya ta'uuf deemna. Biyya ta'uudhaan wantoonni nu barbaachisan kana ati akka ogummaa keetiitti kanarratti hojjedhu. Ati akka ogummaa keetii kanarratti hojjedhu. Ati akka ga'umsa keetii kanarratti hojjedhu. Jennee gahee waliif kenninee hojii keenya immoo taaligama isaa yeroodhaan itti ba'aa isaa immoo waliif dhiyeessinee bifa kanaatiin haa madaallu jennee yoo jabaannee harka wal qabanne akkuma waraanni bilisummaa Oromoo diinatti lafa raasaa jiru nunis gama jaarmiyaa siyaasaatiin gama dippiloomaasiitiin gama jabina keenyaatiin tokkummaa Oromootiin yoo lafa raafne wanta sana sodaannu miti addunyaadhaaf iyyuu nuun deebii guddaa kennuu dandeenya jechuudha. Gaanfa Afrikaafis furmaata fiduu dandeenya waa'ee impaayera sanaa dhiisite jechuudha. Ammas taanaan jaallannus jibbinus gaanfa Afrikaa keessatti nagaa buusuu kan danda'us nagaa fiduu kan danda'us uummata Oromooti. Kanaaf murteessaan tokkummaa fi jaarmiyaa Oromooti. Jabinaa fi cimina Oromooti. Elaa fi laammeen Oromoo gidduutti deebi'ee Oromoon rakkoo isa gidduu jiru akka furmaataatti lafa kaayyatee irratti haasa'ee karoora deemu sagantaan deemu ji'a torbee dhufu keessa qabsoon kun maalirra geessi ji'a kana maalirra geessi ji'a lamaan kana ji'a sadan kana ji'a ja'an kana waggaa lamaan kana waggaa shanan Oromiyaan maalirra jirti Oromiyaan maal fakkaatti kan jedhu Oromoon irraan lafa kaayyatee irratti hojjechuu qaba. Kaleessa bar waggaa 40 kaasee kun yeroo akka mucaa keetii kana bar kan gadaadhaaf ijoollee qopheessan bar waggaa 40 kana gadaa fuudhanii ijoollee barsiisan. Oromoon sagantaa kana lafa kaayyatee yoo san irratti hojjete wanti Oromoo dura dhaabbatu hin jiru. Oromoon garuu gaafa abiddi mana qabate bishaan baatee fiiga taanaan manni gubate ammas deebitee ijaarta. Garuu dursitee aafa naannoo manaa jiran kan abidda qabsiisuu danda'an kan sababa ta'an kan ofirraa qoqootee ofirraa haatee yoo of qopheessite karaa ittiin abiddi mana kee qabatu hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon keenya gaafa namni waa tokko ta'e gaafa balaan tokko qabate kaanee didichin abiddi sun dhaamnaan bakka hin jirru. Fakkeenyaaf gabaabaan sii fudhadha. Gaafa artistii Hacaaluu wareegamu Oromoon addunyaa kanarraa ka'ee fiige. Oromoon sun eessa jiraarra mana galee mana cufatee taa'eera. Hin bilisoome uummanni sun eessa dhaqe manatti galee. Gaafa Jawaar jalqaba qabamee jedhamu Oromoon lafarraa ka'ee sochoosi. Har'a Jawaarti dhaabee Oromoon maaf galee rafe. Kanaaf Oromoon xiiqa'uu qaba. Waan hojjetu karooraan hojjechuu qaba. Gaaffii qabna. Gaaffiin keenya gad deebi'utti taa'uu hin qabnu. Tigireen lolteef hin lollu barnooti. Amaarri loleef hin lollu barnooti. Kaayyoo qabna, keeka qabna, galii qabna. Hanga gaaffii qabna. Gaaffiin keenya hanga deebi'utti wanti duubatti nu deebisu hin qabu hin jiru jechuudha. Abbaan fedhe qabsaa'e, abbaan fedhe bilisoome, abbaan fedhe bilisoomne irra jedhesi gaaffiin Oromoo dhibbatti deebi'ee Oromoon diina isaa kallattii kamiin ofirraa kaasee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee mootummaa mataa isaa hanga uummanni Oromoo dhaabbatutti qabsoon Oromootti fufuu qaba. Abalu qabsaa isin jedhee abalu qabsootti kottu dabalame isin jedhee abalu waraana gargaar isin jedheef gargaarta miti. Dirqama Oromummaa sirra jira. Dirqama keessan baruu qabda jechuudha. Hundeen qabsoo Oromoo diina Oromoo sirna hacuuccaaf cunqursaa kamuu guutummaa guututti Oromiyaa irraa kaasee Oromiyaa walaba taate ijaaree mootummaa mataasaa hanga uummanni Oromoo ijaarratutti uummanni Oromoo rafuu hin qabu. Abbaan fedhe bilisoomne jedhe bilisummaa labse waan kanaaf bifa kanaatiin sodaaleen diiman akka kanaatiin dhaamuu danda'u. Sodaachuu osoo hin taane hojiitti seenuudha. Inni sun sibiila uffatee dhufeennaan ati bara kalloo uffattee deemaa jirtu. Kan kee bishaan dhukaasee kan sanaan rasaasan dhukaasu bara. Inni guddaan garuu sammuudha. Murannoo fi kutannoodha. Hojii irratti argamsiisuudha. Hojiidhaan argamsiisuudha. Kanaaf namoota cunqurfamanii dhufanidha. Waliigala gara TPLF immoo akka waggaa 20 kanaanii gooti kan jedhuu fi akka yaada kiyyaatti tokkoffaa jaroonni kun rizaaltii waggaa 27 godhan arganiiru. Maal akka isaan ta'e jechuudha. Deebii waggaa 27 hojjetan biyya sana keessatti maal akka inni isaan irratti deebisee arganii waan jiraniif dhuguma mirgi namaa hacuucamuun maal akka ta'e namni sarbamuun maal akka ta'e bu'aa isaa arganii waan jiraniif uummanni kun barnoota namni yuunivarsiitii seenee hin baranne barataniiru. Taatee waggaa 3 kan keessatti. Kanaaf
sadarkaa sanatti deebi'u kan jedhuu fi sadarkaa sanatti hin deebi'an. Oo sadarkaa sanatti deebi'anii uummata isaan cucuucu kan jedhu sadarkaa sanatti deebi'anii na cuucan. Garuu mootummaanii ta'uu kan jedhuu fi qabxii kiyyammaatti kan deebi'a. Mootummaa ta'uu danda'u. Maaliif? Yoo qaamni jabaatee siyaasa waraanaa mootummaa ta'uuf of hin qopheessine jiraate mootummaa bara isaan tokko godhan miti addunyaatti isaan godha. Kanaaf addunyaan fuudhee gaafatamummaa biyyaatti kennuu danda'a. Ati immoo yoo qophii sanaa qabaatte mootummaa ta'uuf yoo jiraatte yoo qophoofte simati mootummaa ta'a jechuudha. Mootummaa taatee of dhiyeessuuf garuu qophiin kan keeti. Amma waliigalteen godhameera waliigaltee kana hoo akkam godhaniiti ofii mootummaa ta'uu abaawoochitti dhiisanii kan jedhuuf yookiin oromoochitti dhiisanii kan jedhuuf kuni kan isaan geggeessaa jiran siyaasa. Kan lamaan keenya geggeessinu siyaasa. Siyaasa jechuun tooftaadha. Tooftaa abbaamatti fayyadamee itti fayyadamaa jechuudha. Qabsoo keessatti yookiin adeemsa qabsoo keessatti kunoo warri hogganoonni siyaasaa obboleen Coonfaa, Diimaanfaa, Galaasaanfaa, kun Araarsoo Biqilaafaa iyyuu qabsoo Oromoo gananiiru dhibba bormaaf nu ganta jennes immoo saparaas ta'uu hin qabnu nuti. Adeemsa siyaasaa jechuudha. Inni siif hirbuu siiseen iyyuu si gana. Kanaaf inni guddaan of qopheessuu fi qophii taatee dhaabbachuu keetu murteessaadha malee boorjarri kun nu ganu haalli kaleessaa deebi'ee dhufaa jennee abjuu sodaan riba malee hin bulanii rafnee dhuma abjuun sun haa dhufu garuu waan sana hojjechuuti murteessaadha karaa kamiin waan kana irraa aanna jedhee Oromoon of qopheessuu qabaan jedha. Akkasiin jedha galatoomii. Hedduu galatoomii Jaal Gaaddisaa. Mee haala bal'aa lafa keessee waan hedduudha wanni ammaati lafa keessee. Wanni amma fakkeenyaa fi Itoophiyaan diigamaa jirti. Impaayirri kun diigamaa jira. Akkamitti biyya ta'uu dandeenya? Koottaa biyya ijaarraa warra jedhantu jira. Biyya ta'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Akka Oromootitti sabaaf sablammii kamiyyuu haa ta'u sabni tokko yeroo biyya ta'uu barbaadu wanni isa barbaachisu maali? Adda durummaadhaan wanni baay'ee barbaachisoo murteessaa ta'an biyya tokko ta'uudhaaf maalidha? Irruma keessa waan diippilii isaa gadi deemniiti mataa isaa irraa nu tuquuti. Uummanni keenya kana qaba. Kana immoo hin hir'ata. Lakki immoo umaayyuun qabu wanta kana qopheeffachuu qabaa wanni jettu. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo waggaa 40 roodmaappii lafa godhee jira. Oromoon akkamitti akka jiraachuu qabu? Eenyu wajjin akka jiraachuu qabu? Ollaasaa wajjin maal akka gochuu qabu? Kana hundatu jira. Amma ati akka yaada mataa keetitti maaltu deemaa jira? Amma fakkeenyaaf roodmaappii faatu baafamee jira. Biyya alaa kana keessa roodmaappii jechaa jiru. Garuu addi bilisummaa Oromoo eega baasee waggaa 40. Qabsoon kun kan godhamaa jiru roodmaappii addi bilisummaa Oromoo godhe saniin deemamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo saniin ijaaramee, leenjifamee, bobbahee, lolee, kufee kuffisaa jira. Ati kanarratti biyya ta'uudhaaf nuti amma wanni nu hir'atu jira jettee yaaddaa? Okay, tole galatoomii. Akka waliigalaatti jeneraalii biyyi tokko biyya ta'uudhaan maal ishee barbaachisan jedhu gabaabsee si jedheetan sagara kan Oromootti nan dhufa. Akka biyyaatti biyyi tokko biyya ta'uudhaaf daangaa beekamaa tokko qabaachuu qabdi. Lammata sabarra jiraatu tokko qabaachuu qabdi. Sadaffaa riisoorsii ittiin jiraattu tokko qabaachuu qabdi jechuudha. Kana Oromoon hin qabu kan jedhuu fi kaartaan Oromiyaa kun addunyaarra jirti namoonni dabbeekaa uummata Oromoo uummata miliyoona uummata biyya Kanaadaa kanaa oli uummanni Oromoo qofaan isaa jechuudha. Uummanni Kanaadaa fakkeenyaaf miliyoona 39 ture amma miliyoona 40. Uummanni Oromoo immoo gara miliyoona 50 60 jechuudha. Riisoorsiin Oromiyaa keessa jiru addunyaaf kan ga'u biyya sana kan jiraachisaa jiru iyyuu riisoorsii Oromiyaati jechuudha. Daangaan Oromiyaa hanga kaaba Walloo kaasi hanga daangaa Moyaalee Asoosaa hanga daangaa Beneshaangulii fi Gambeelaa asii immoo hanga Somaalee kana namni biyyoota Afrikaa keessaa iyyuu biyya sadii malee kaartaa Oromiyaa kan caalu hin jiru jechuudha. Biyyoota hedduu caalti jechuudha. Kanaaf Oromoon biyya ta'uudhaaf guutummaa guutuutti ga'umsa qabdi. Gama biraatiin gama kan Oromootiin ga'umsi keenya maalii biyya ta'uudhaaf kan jedhu isuma siin jedhee bara Oromoon baay'een deggeraa fi daawwataa ta'uu barbaanna malee qabsaa ta'uu hin barbaannu qaama qabsoo ta'uu hin barbaannu. Kanaaf hubannoo qabsoo Oromoo irraa fagoo jirra baay'een keenya. Otoo itti dhiyaannee qabsoon Oromoo gaaffiin Oromoo maali jennee sirriitti kan hubanne taate gaaffilee akkanaa kana gaafachuu hin dandeenyu jechuudha. Namoonni baay'een akka waan ammaa fakkeenyaa fi lootorii wayii yookiin yeroo carraa tikkeetti wayii murtu maallaquma kee guyyuma tokko kaffaltaa miti. Isaa booda teessee rizaaltii kee edda. Oromoon akkasuma maallaqa takkaa wayii maallaqa kennee isaa booda bilisummaa fi daadhee taa'ee si eegaa jechuudha.
hojjechuu qaba qaamaaf qalbiidhaan dinagdee isaatii waa hundaan keessa seenee qabsoo Oromoo qaama qabsoo sanaa abbaa qabsoo sana ta'uu danda'u qaba. Abbaan qabsichaa ummaticha adda bilisummaa Oromoo bargaggeessaa kampaaniiti malee abbaa kampaanii miti. Abbaan kampaanii sanaa bara uummata Oromooti. Maaliif kampaanii tokko keessa amma yoo riisorsiin irratti yoo maallaqni irratti yoo maateriyaaliin garaagaraa irratti eenyutu itti guuta? Abbaa kampaanii sanaatti itti guuta. Uummanni Oromoo gaafa waraana keessaa namni irratti uummatuma Oromoo itti guuta gaafa qabsoon bar duran uummata ganaa hin qabu bar uummatichumatti itti guutaa jira uummatichumatti itti dabalaa jira jechuudha. Kanaaf adeemsi qabsoo akka nama kampaanii keessaa abbaan kampaanii sanaa manaajimentiin isaa eessatti irratti maallaqni isaa eessatti irratti hojjetoonni immoo amala akkamii argisiisanii hojjetoonni inni irratanii hojjetoota ittiin dabalala kan jedhu abbaa kampaanii sanaati. Uummanni Oromoo bar qabsoo adda bilisummaa Oromoo geggeessu bar akka paartii siyaasaatti ilaaluu hin qabu bar. Eenyummaa Oromooti, gaaffii Oromooti, abbaa biyyummaa Oromooti, Oromoo bilisoomsuudhaaf deemu. Paartii siyaasaa irraa kan adda isa godhu paartiin siyaasaa waan jiru tokko mootummaa jiru irratti fooyya'inaa fi jijjiirama ani karaan sii baasaa, ani hospitaalan sii dhaabaa, ani ikoonoomii biyya kanaan sadarkaa kanaan dabalaa, hojjetaadhaaf hojii kennaa kana jedhee wal dorgoma paartiin siyaasaa. Adda bilisummaa Oromoo bar uummanni Oromoo garbummaa hacuuccaa waggaa 150 olii keessa jira. Uummanni kun bilisoomuu qabaa. Erga bilisoomee booda mootummaa mataasaa dhaabbachuu qabaa jedhee qabsootti jira. Sana jechuun eenyummaa Oromoo bakkatti deebisuudha. Abbaa biyyummaa Oromoo bakkatti deebisuudha. Isaa booda gaaffiin adda bilisummaa Oromoo kun erga deebi'ee booda paartii 15 qabaachuu dandeenya jechuudha. Akka baay'ina keenyaatti. Sun guyyaa sana inni kaan ikoonomiidhaan dorgomuu danda'a. Inni kaan immoo guddina barnootaatiin dorgomuu danda'a. Paartii bishaan sanaan fiduu dandeenya. Amma garuu akka paartii siyaasaatti taayanii adda bilisummaa Oromoo ilaaluu osoo hin ta'e uummanni Oromoo akka eenyummaa isaarratti eenyummaa isaa jiraachisu, abbaa biyyummaa isaa deebisu, bilisoomuu fi hacuuccaa ofirraa kaasu uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee kaayyoo isaa sana galmaan ga'uuf hiriiruu danda'uu qaba. Paartiin siyaasaa erga bilisoomee booda uummata bilisoomee uummata biyya qabu, uummata abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffate irratti kan paartii siyaasaatti wal dorgomtu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya qabsoo adda bilisummaa Oromoo geggeessu qaamaa qalbiidhaan eenyummaa Oromooti waan ta'eef itti seenee keessaa qooda fudhachuu danda'u qaba. Akka paartiitti ilaalee warra paartii akkasii jechuu hin qabu. Oromoon kana keessaa guddachuu danda'u qaba. Gara sagantaa siyaasa adda bilisummaa Oromootti deebi'ee barachuu danda'u qaba. Uummanni kun qabsoon geggeeffamaa kun maaliif Oromoo dhabamarraa gara jiraachuurraa gara mootummaatti deemsisaa jira waan ta'eef mootummaa erga taatee booda dorgommii mootummaa kan paartiileen siyaasaa dhufan irratti wal dorgoman dirree sana banuudhaaf adda bilisummaa Oromoo uummaticha bilisoomsuu qabsaa jira waan ta'eef gara qabsoo bilisummaa Oromootti dhufuu qabaan jira uummanni kuni. Kanaaf walumaa gala gara fuulduraatti sodaa kana keessa uummanni keenya ba'uuf mootummaa ta'uudhaaf gara qabsoo Oromootti makamuuti furmaata. Akkuma qeerroon Oromoo waggaa amma 2018 qeerroon bar dhakaa darbachaa ture. Amma dhakaa darbachuun hafee bara. Bari dhakaa darbachuuf bari karaa nagaa gaafachuu xumuramee jennaan qawwee lafaa kaasta qeerroon. Kanaaf barri dhakaas barri nagaas wanti jedhamu sun achuma biyya biratti cufameeti dhiistee qawwee kaaste. Uummanni Oromoo karaan nagaa wanti jedhamu bifa kamiin karaa dhakaa waan jedhamus bifa kamiin kan jedhu dursee waan xiinxalee hubateeruuf ammas taanaan warri sammuun bakka kaleessaatti nafee jiru gara qabsoo Oromootti hiriira. Inni dippiloomaasii hojjetan dippiloomaasii hojjedhaa, inni siyaasa hojjetan siyaasa hojjedhaa, inni ogummaa keessanii seera biyya sanaa baastan, warri dinagdee biyya sanaa irratti karoora baastan, warri akkaataa industiriin biyya sanaa boor guddatu irratti karoora baastan hundi keessan ammumaan of qopheessaa. Oromiyaan fagoon jirtu biyya ta'uuf deemti. Waan waggaan osoo hin taane ji'ootaaf torbanootaan lakkaa'amaa jirtu waan ta'eef Oromoon bakka jiruuti dhaabbachuu qabu qabsoo isaaf hiriiruu qabaan jedha. Galatoom. Baay'ee galatoomi Jaal Gaaddisaa. Yaada bareedaadha. Egaa amma waa hedduu irraa mari'annee jirra. Mee gama waraana bilisummaa Oromootiin kakaasnee jirra, tuttuqnee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo dura maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii wareegamaniin lola labsee hooggantoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo fi Jaal Gammachuu Abbooyyee labsii kana labsanii labsii kana booda immoo gara imala gara Finfinnee kan jedhu irratti labsii lammataa labsanii labsiiwwan kana akkamitti ilaalaa jirta? Akkamitti ilaaltame? Biyya alaa kana keessa uummanni Oromoo bifa kamiin bira dhaabbachaa jira? Waraannoo hamlee waraana kana akkami? Injifannoo waraanni kun argamsiisaa jiru kana akkamitti ilaalta?
qeerroon biyya keessa jiranoo jaarsa fi jaartiin ka amma deemanii karaa kaaba Itoophiyaa irratti dhuman kanarra warri sanirraa didanii gara dirree qabsoo gara waraana bilisummaa Oromootti kan dabalamaa jirantu jiru. Poolisiin Oromiyaa akkasitti kan dabalamaa jiru jira. Kana wal qabatee ati akkamitti ilaaltame? Waraanni bilisummaa Oromoo bara dheeraa lolaa ture. Rirmi isa keessa jiru nyaachaa ture. Amma garuu waggaa 3 kana keessatti jijjiirama guddaa ka addunyaan hunduu irraa dubbachaa jiru ta'aa jira. Isa kana warri biyya alaa keessa jiru diasporaan Oromoo dippiloomaasii hojjetee waa fiduu dadhabee waa sochoosuu dadhabee amma garuu waa'een OLF'n warra adii biratti sagaleen Oromoo already amma reefu kan inni dhaga'amaa jiru. Protestii saniin booda jechuudha. Isa kana akkamitti ilaaltameeti? Tokkoffaa addunyaa kanarratti kan gurra kan si dhageessisu si'uma jabina keef cimina keeti murteessaadha. Wantoonni kanaan dura qabsoo Oromoo kana hanga sadarkaa kanatti qabsoon Oromoo dhawaatumaan guddataa dhufe. Maaliif akkuma dhiibbaan guddataa deemuun uummanni Oromoo dammaqinsi isaa, ciminni isaa, jabinni isaa dabalaa dhufe jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kana waggaa 3 kanaas ilaalu. Qeerroon bara amma dirreetti dargaa jirtu kun baay'een isaanii bara 2018 biyya keessa turanii bara. Maaliif karaan nagaa kan jedhamu sun hanga Oromoo afaan faajjessaa turee fi deebi'ee immoo biyya sana keessatti namumtu karaa argatee kanaan dura qabsoon Oromoo fakkeenyaaf Finfinneedhaa kaastee yookiin Mandiidhaa kaastee yookiin immoo Dambidoolloodhaa fiddee yookiin Asmaraa geessitaa yookiin immoo Sololoo fiddaa kun karaan dheeraadhaa bu'aa bayii hedduu qabaa geejiba gaafataa gaagama gaafataa tikkat jiraa icciitiidhaan maadheedhaan ijaartee karaa maadhee sanaatiin qorattee dubbeessaa hunda adda baaftee kan dirree fiddoo jechuudha waraana. Amma garuu Oromiyaa keessa jira qabsi waraannis bakki leenjis dirreen leenjis yeroo sanatti dhuftee kibbatti leenjisiistee oo baay'eetti marsaa tokkotti ijoollee 2-3 dhoksaadhaan isayyuu torbee 2 wayii torbee 3 wal bira dabarsitee geessitee bakka sana geessistaa jechuudha. Kun dhaqee biyya sana keessatti Sololoodhaa kaatee Oromiyaa keessa seentee rukkutuudhaaf adeemsa sa'aatii meeqaa adeemsa guyyaa meeqaa sitti fudhataa jechuudha. Amma garuu qabsichi achi waan jiruufi ijoolleen Oromoos immoo suma dhumaa ta'uu isaa arganii jechuudha. Maaliif wanti biyya sana keessatti abiyyiin faa godhan keessumaa bilisiginnaan gootee Oromoorraa guutummaa guutuutti qabsoon furmaata biyya sanaa warra kaleessa karaa nagaatiin hin ta'a filannoon hin ta'a jedhanii afaan faajjaa turan tan guutummaatti balbala isaan sana cufee jechuudha. Kanaan dura qeerroon yeroo ammoo fakkeenyaaf Piroofeesar Mararaan fa'aa filannoo geggeessanii yookiin dorgommii dhiyaatan baay'een itti hirmaatu jechuudha. Tarii jijjiiramni achiin dhufaadhanii. Amma garuu wanti filannoo jedhu guutummaa guutuutti balballi isaa waan cufameef qeerroon dirree seenee akka lafa kaayee qawwee kaasee jechuudha. Kuni karaa ittiin jijjiiramni guddinni qabsoo Oromoo irra ga'e kana jechuudha. Lammata dhaloota dammaqee murateetti qabsoo kana keessatti bakka argate jechuudha. Kaleessa namoota baay'ee namoota sammuu lamaan qabsoo kana keessa turanii qabsoo kana geggeessanti ture. Inni kaan hoogganuma qabsichaa ta'anii baay'een isaanii warra qalbii lamaan miila lamaan dhaabbatan jiru. Sanaaf immoo ragaan hoogganoonni kaleessaa baay'een isaanii irra eessa jiru jettee yoo gaafatte qabsoon Oromoo kaleessa maaliif duubatti tarkaanfate kan jedhu namuu akka salphaatti ofiif deebisuu danda'a jechuudha. Dhaloonni kun dhaloota bilisummaa walabummaa dhagaa guddate hacuuccaa immoo irratti raawwatee naan arge waan ta'eef waa'ee garbummaa namni itti himu waa'ee bilisummaa namni itti himu dhaloota kanatti karaa ittiin qabsaanis ni argate akka kaleessa yuunivarsiitii keessatti maadheedhaan ijaartee nama tokko lamaan fuutee dirree geessuun hafee namni dachaadhumaan garee wal waamee yookiin immoo akka barbaade labsii godhee waamicha waraana bilisummaa Oromoo dirree irraa godhuun itti dabalamee humni waraanaa guddate jechuudha. Inni sadeeffaa uummanni keenya ni dammaqe baay'ee dammaqeera yoo fudhattee ilaalte keessumaa bara waggaa 3 kana asii mootummaa waggaa 3 iyyuu miti waggaa 2 as maaliif akka 2019tti namoonni baay'een miila lamaan dhaabbachaa turan asimoo achi jechaa turan jechuudha. Amma garuu abdii kutatanii sadarkaa kanarra gaafa ga'an uummanni keenya waraana isaas eenyu akka dhugaan isaaf dhaabbatu eenyu karaa bilisummaa akka harkaa qabu eenyummaa akka bilisoomsuu danda'u karaan gaaffiin Oromoo deemtu eessaan akka taate waan beekuuf inni biyya alaa jirus maallaqa isaatiin waan danda'uun gochuu eegalee jechuudha. Qeerroon biyya keessaa humna isaatiin itti dirmachuu eegalee jechuudha. Bifa kanaatiin qabsoon Oromoo guddate. Takaallaa fi garaagarummaan kaleessaa farraa bifa kanaa jechuudha.
amma imalli isaan itti jiran kun akkamitti ilaaltaa milkaa'ummaa isaa kan jedhuu fi milkaa'ummaa gaarii jira. Milkaa'ummaa gaarii milkaa'ummaa irra sadarkaa bilisoomsu biyya sana qabachuu guutummaa isaa fudhachuu waan muraasa isaan hafee jechuudha. Wantoota isaan hafes waan muraasa waan xixiqqaa wanta yeroo gabaabaa keessatti biyya sana keessa gochuu danda'an waa hedduu qindeeffachaa jiran jechuudha. Sana immoo kunoo innichi lafa dhuunfatee kaleessaa bosona keessatti eegamaa jiru magaalaa keessaa ibsa kennaa jira. Magaalaa keessatti qajeelfama kennaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo biraa dhiisi kunoo konkolaataa inni bashannanaaf jedhee paarkingii keessatti itti wani jedhu waboo yaabbattee magaalaa Finfinnee funyaan jala irra teessi jechuudha. Kaleessa waboo kiiloomeetira meeqa irratti namni maqaa isaa fi wanni isaa dhaga'a. Uummata kaleessa waboo kan fakkaatu argeen beennet bararra waboo wajjin jira bara. Kana jechuun qabsoon Oromoo sadarkaa kam guddatee jira. Qabsoon Oromoo sadarkaa kam irra gahee jira kan jedhuu fi uummata Oromoo dhiisi kun addunyaan ragaa ba'aa jirti. Hamma garuu kaan kana xumuratti gochuudhaaf uummanni Oromoo maal gochuu qaba, waraanni bilisummaa Oromoos maal gochuu qaba kan jedhuu fi akka yaada kiyyaatti tokko waraanni bilisummaa Oromoo akkuma hojjechaa jiru kana uummanni Oromoos kallattii hundaan waan qabsoo bilisummaa Oromoo kana galmaan ga'u irratti hojjechuu danda'uu qaba. Maaliif biyyi tokko kan isheen ittiin ijaaramtu siyaasaan jaarmiyaadhaan. Humni jaarmiyaa sanaaf siyaasa sanaa garuu waraana. Maaliif jaroonni kun wal keessa jiru. Fakkeenyaaf harki namaa kun yookiin immoo qaamni namaa bar foon argitaa miti irra keessatti. Foon kun bar lafee ala dhaabbachuu hin danda'u. Lafee immoo qofaasaa foon irraa baasee dhaabbachuu hin danda'u innis. Kanaaf jaarmiyaaniif waraanni akka qaama namaa kan akka lafeef akka fooniiti. Yoo foonichi kaabariin godhiin lafeen jabaataan kun akka biraatti namaa duratti mul'achuu danda'a. Kanaaf addunyaan yeroo ammaa kana baay'ee waraana baay'ee wanni waan hin jennee fi wanti waan kana kaabar godhee kaayyoo akeeka waraanni bilisummaa Oromoo deemuuf addunyaatti himuu danda'u. Qophii fi akeeka sagantaa bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo qabu boor ilaalchaaf akeeka inni sabaaf sablammoota biyya sanaaf qabu akeekaaf sagantaa inni gaanfa Afrikaaf qabu sagantaa inni biyya sana keessatti qabu kan hojjechuu danda'u kan hawaasa ijaaruu danda'u kan dippiloomaasii hojjechuu danda'u kan dinagdee maddisiisuu danda'u jaarmiyaadha. Siyaasa warri kan hojjetan garuu bakka jiranii dammaqanii hawaasa Oromoo ijaaranii jaarmiyaalee siyaasa Oromoo bifa garaagaraatti faffaca'anii jiran wajjin taa'ee haasa'ee bakka tokkotti walitti deebi'ee hayyootaaf beektota Oromoo ogummaa garaagaraa qaban kana waamee qopheessee boor kanarratti hojjettu gaheen keessan kanarratti hojjedhu jedhee qoodama gahee hayyootaaf beektota Oromoof kennee nama hunda Oromoo hunda hojiidhaaf qopheessuu danda'uu qaba. Nama dammaqee an Oromoodhaaf hin jedhu nama biyyi kun na barbaachifti sabni kun saba kooti bilisoomuu qaba sabni kiyya biyyi keenya wal boomuu qabdu kan jedhee ofitti amanu surrii namummaa kan qabu jechuudha. Oromoo ta'e kan Oromootti dhaga'amu yeroon inni itti dhaabbatu yeroo ammaati. Maaliif bakka saayitii 11ffaarra jirra. Akkaataan saayitiin kun itti bariituuf murteessaan jabinaaf ciminaaf hojii Oromoo qofaadha. Kanaaf kana biyya kana keessattis nagaa waaraa fiduufis murtiif jabina Oromooti murteessaadha. Oromoo alammoo biyya sana keessatti jijjiirama waaraan fida jedhee kan yaaduu jiraate abjuu guyyaati. Kanumaan jedhaa galatoomi. Hedduu galatoomi Jaal Gaaddisaa. Mee Jaal Gaaddisaa yeroo ammaa kana keessatti yaadatta natti fakkaataatis kaastee jirta. Waraana bilisummaa Oromoo Keeniyaatti deebisnee hin jiranii bosona keessa deemaniiti waan tokko godhu malee hin jiranii gama kibbaatti gama lixaatiin Sudaan kibbaa jiru gamanaan immoo Keeniyaatti galchinee jirraa jedhan. Amma Abiyyi yaa masaraatii bahee gara bosonaa deemaa jira. Waraanni bilisummaa immoo bosonaa bahee gara magaalaa deemaa jira. Jaalmarroon guyyaa lamaan darbe magaalaa guddaa tokko keessa dhaabbateeti ibsa kennaa ture. Kana akkamitti ilaalta? Dubbiin zamana kana warri siyaasaa biyya san geggeessu impaayirri kun bifa ishiin itti ijaaramtee uummata keenya gara miidiyaatiin sammuu isaanii adoochuu waan hin jirre waan ati argitu kana hin argitu hin jiru jedhanii yeroonni uummata keenya irratti waa hojjechaa jiru argaa jirra. Isa kana mee akkamitti ilaalta? Asumarraanii dhaamsa keerramaayii dhaammadhuuti sagantaa biraatiin walitti deebina. Egaa inni guddaan tokkoffaa wanti namni beekuu qabu dhugaa dubbachuuf Abiyyi irra namni barnoota guddaa barata. Maaliif Abiyyiin kan kufe bar humna waraanaa dhabee dinagdee dhabee miti. Siyaasaan kufe. Barbaachisummaa siyaasaa bakka kanatti wanti godhamuu qabu. Kaayyoo
kaayyoo waan hin qabneef akeekni ni qabate garuu kaayyoo dulloomaaf du'aa gatantara seenaa durii seenaa abbootii keenya akaakayyoota keenya deebina warra jedhan wajjin warra mootummaa isa tokkorra darbee sagarasiitiif gorsaa turan mootummaa isa dur kufe sadaffaa gorsaa turan gorsoota godhatee jechuudha. Amma kufaatii siyaasaa Abiyyiin amma irra ga'e kana kun waatu akkuma jette kufaatiin siyaasaa isaa adeemsi isaa waan ayyoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo adda bilisummaa Oromoo isa gorsaa tureef sagantaaf akeekanni lafa kaa'e sana bakka itti gatee kan mataa isaa kan gorsitoota sirna durii gaafa fudhatu kunoo masaaraa mootummaatii baasee bosona isa gashee jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayyootiif lolu akeekaaf lolu. Baay'ina waraanaa barre waraanni bilisummaa Oromoo waraana biyyi booji'amee maqalee jiru kan caalu barre. Lola jechuun lola kaayyooti malee lola baay'inaa miti. Baay'ina murteessaan kaayyooti. Qawwee waraanni bilisummaa Oromoo ittiin loluu fi qawwee waraanni Abiyyi ittiin lolu ilaali. Eenyutu booji'amee jirarra. Kanaaf hidhannoo sammuu, hidhannoo kaayyoo qaamaa qalbiidhaan guutuutti kaayyoo isaa galmaan ga'u waan deemuuf bakka kaleessa hin jirre gammoojjii Sudaan yaalmarroon bar nama 9 ta'anii achii boodarra meeqa jira. Yaal gammachuu abooyyee barbar 2008 gaafa jijjiirama jedhee waraanni zoonii kibbaa diigamu nama 45 ta'ee kilaash 17 fudhatee barkanii baqatee Somaaliyaa seene naannoo sana keessaati zoonii kibbaati waraanni akka jiru Kamaalfaa jalatti galee jenna. Ergasiitii namni 800 warra biyyatti galuuf deeman keessa hin gallu jedhanii gareen jaalqaanqee booruufaa deebi'anii akka itti dabalaman malee achirraa ka'ee waraanni kun har'a barguutuu Oromiyaa keessa waliin ga'ee bara. Lola kaayyoo jechuun qabsoo kaayyoo jechuun gaafa kaayyoof deemtu bifa kanaatiin qabsoon Oromoo kan inni isheen galma geessu. Kanaaf gaafa kaayyoo hin qabne gaafa akka fedhii mataa keetitti deemtu kun akkuma biyyuu kana masaaraa mootummaa kaaseeti bosonatti gashaa jiru waan waggaa 20 irraa hojjechaa ture. Abiyyiin barture erga waraana keessaa galee tika ta'ee hojjechaa ture barumsatti deebi'ee wanni jedhe gadi nama deebisaa jechuudha. Gaafa waan uummanni hin barbaanne waan mataa keetii waan nama muraasaa hojjechuu eegaltu gaaffii mataa keetiif dantaa mataa keetii qofa jala gaafa deemtu jireenya qananiirraa fuudhee gadadoo keessa si gashaa jechuudha. Sadarkaa kee gad si deebisa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu kaayyoodhaaf waan qabsaa'uuf nama 2-3 irraa kaasee nama 10-15 irraa kaasee kunoo gara uummata Oromoo miliyoona 50 bilisoomsutti guutummaa Oromiyaa guutuutti dhuunfachuuf deemaa jechuudha. Kanaaf adeemsichii fi qabsichi sirnichi akkaataa ati kaayyoo ittiin deemtutti murteessaadha malee baay'ina waraanaa qabaattee humna waraanaa qabaattee baay'ina dinagdee qabaattee fi miti. Siyaasaa fi fedhii uummata sanaa galmaan ga'uuf akkaataa itti qopheessitee deemtutu murteessaadha jechuudha. Kana garaagarummaan isaan gidduu jiru. Hedduu galatoomii Jaal Gaaddisaa dhaamsa kee irraa maayii waan hafee jiru waan naasee kana keessatti waan itti dabalutu jira jette daqiiqaa tokko fudhadhuuti itti dabalii asumarraan uummata keenya naannoo iventuu irratti duguuggaan sanyii irratti geggeeffame yoo waan sanarraallee waan jettu yoo jiraate namoota baay'ee gadda guddaatu nutti dhagahame rakkoon kun ammallee ittuma jira oduudhaan illee dabarsaa jirra rakkoo naannoo sanarratti deemaa jiru kanarratti waan jettu yoo qabaatte namoota achirraa yakki kun irratti raawwatamee ispeesifikii beektee jiraate uummanni beekuu qaba kan jettu yoo jiraate sanarratti illee itti dabaliitii uummata keenyaaf ibsi yoo hin qabdu taate immoo akkasumatti yaada dhaamsa kee maayirraa dhaammadhu. Tola galatoomii inni guddaan uummanni keenya karaa baha Wallaggaa karaa Kiiramuutiin warri sirna nafxanyaa leellisanii saboonni egaa maqaa sabaatiin osoo hin taane olaantummaa sabaa warri bakkatti deebisuu barbaadanii warri gar tokkoon deeggarsa mootummaa sanaa harkaa qabanii uummata keenya ce'anii gaagaama irratti fidanii ajjechaa saamicha garaagaraa irratti fidanii sana qofa miti amma kun giddu galeessa dhufanii naannoo jedhamutti uummata keenya irratti ajjechaa gara malee raawwachaa jiranii. Kanaaf uummanni Oromoo waan kun hundumtiyyuu kan inni ittiin sirraa dhaabbatu tokkoof tokko bilisoomuu fi sirna hacuuccaaf koloonii kamuu jalaa hobbaasuudhaaf qabsaa'uu qabda keessaa fala. Oromoo taate OPDO keessa biltsiginnaa keessa warri jirtanis seenaan sin gaafata warri mootummaa keessa jirtanis carraa qawwee harkaa qabdan uummata keessan bira dhaabbadha uummata keessan difeen godha. Yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo biyya sana qabachuuf deemu
waraanni bilisummaa Oromoo uummata adda bilisummaa Oromoo bilisoomsuuf otoo hin taane OPDOodhumarra ergamtuu taatee du'aa jirtu kana bilisoomsuuf uummata Oromoo biyya keessa cuucamaa jiru bilisoomsuuf guutummaa Oromiyaa keessa kan jiru sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiru bilisoomsuuf waan ta'eef yeroon kun yeroo itti isin deebitanii qalbii keessan jijjiirratanii gara Oromootti deebitanii Oromoodhaaf dhaabbattan qawwee Oromootti galagashitan gara diinatti galagashitanii daangaa Oromoof Oromiyaa eegaa Oromoodhaaf karaa banaa Oromoodhaaf carraa banaa Oromoon yeroo ammaa kana gaaffii isaa deebifachuudhaaf saayitii xumuraarra ga'ee jira. Bifa kanaatiin Oromoo bira dhaabbadhaan jedha. Warra gama mootummaatiin jiran hawaasni keenya wal ijaaraa, wal dammaskaa, wal quba qabaadhaa, kaabaa kibba kan jirtan, baadiyyaa kan jirtan, qophii waan hundaan qophii waraanni bilisummaa Oromoo lafanni dhuunfate keessatti mootummaa mataa keessanii ijaarradhaa, wal bulchaa hanga mootummaa waloo ijaaramutti of qopheessa. Kanaaf deemaa jiru kana akkamiin akka raannu waggaa 27 nutti deebi'a jedhanii afaan faajjii foloodhaan sin gowwoomsan kanaaf gurran kennina. Oromoon bakka waggaa 20 fi 30 kana hin jiru waan ta'eef sadarkaan nutarra jirru sadarkaa ofiin ofitti amantummaadhaan uummata keenya bilisoomsinee mootummaa mataa keenyaa ijaarannu waan ta'eef hawaasni Oromoo abbootiin qabeenyaa warri konkolaataa qabdan, warri hospitaala qabdan, warri kilinikii qabdan, madoo Oromoos bifa kamiin kallattii hundaatiin bira dhaabbadhaa gargaara. Hawaasni Oromoo biyya alaa jirtan yeroon kun isiniif carraa guddaadha. Hawaasa biyya keessa jiru caalaa yeroo isin itti jaarmiyaa siyaasaatti dabalamtanii humna Oromoo jabeessitan, waraana bira dhaabbattanii hidhannoo waraanaa jabeessitan, jaarmiyaalee Oromoo bifa garaagaraatiin faca'anii jiran tokkummaa isaa deebistan, yeroo isin jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo akka afaan tokkoof yaada tokko dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waliin hojjetuuf hojjechiisuuf carraa qabdan, carraa kanatti fayyadamaati. Hawaasa keenya gidduutti tokkummaa deebisaa, tokkummaa hojii malee tokkummaa afaanii osoo hin taane kaayyoo hakeekaan Oromoon akka inni waliin deemuu danda'u dhimma qabsoo Oromoo irratti yeroo ammaa kana afaan faajjiin bifa garaagaraatiin waan biraa biratti dhaabaa deemamu kun nun baasu. Oromoof furmaanni kallattiin tokkitti duwwaadha. Manni kun haa bilisoomu. Rooddi maappiin Oromoodhaaf yeroo ammaatti barbaachisu hin jiru. Kallattiin Oromoon ittiin bilisoomu akeeka kaleessa ilmaan Oromoo irratti wareegamanii har'aan ga'anii har'as irratti wareegamaa jiranii akeekaaf kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf haa hiriirru. Dandeettii beekumsa qabeenya paartii haaraaf caasaa haaraa ijaartan achitti baastan sana isa bahee jiru kanatti fidaa dabalaa isuma kana galmaan gaanna. Erga isa kana galmaan gaanne paartii 10-15 dhaabbachuu dandeenya. Kanaaf gara humna Oromootti deebisa. Midhaan bilchaatee jiru ammatnee sassaabbachuu dhiibnee dhannee laga cirree haaraatti lafa qonnee midhaan facaafnechuu dhiisaati. Midhaan faca'ee biqilee daraaree asheetee jiru kana waliin sassaabbannee haa galfannu, saba keenya beela keessaa haa baafnu, haa jabaannu, waliin haa taanu jedha. Gama miseensota bilisummaa Oromootiin hojii keessan suma kanaan dura jirtanii dirqamni keessan kan waraana bilisummaa Oromoo irraa adda miti. Maallaqa duwwaa miti kan isin gargaartanii siyaasa, dippiloomaasii, hojii hedduudha. Hawaasa keenya ijaaraa, hawaasa keenya dammaskaatti dhihaadhaa. Humna Oromoo mana Oromoo jabeessaan jedha. Warri sooshaal miidiyaa irratti aktivistummaan hojjettan tokkummaa Oromoo, jaarmiyaa Oromoo, caasaa Oromoo akkamitti akkan tokko ta'u yaada keessaniif qalbii keessan uummata Oromoo gurraan gahaa. Kan duratti jirtan kana irra caalaa hojiin keessan waa'ee sirbaaf, waa'ee muuziqaa, waa'ee dhuunfaa osoo hin taane waa'ee uummata keenyaa irratti yeroodhaan waggaa 10, waggaa 15 hojjechaa deemna osoo hin taane waan ji'aan lakkaa'amaa jiru, waan guyyaan lakkaa'amaa jiru waan ta'eef gamtaaf waloodhaan waliin haa hojjennu. Gama sooshaal miidiyaatiin, gara miidiyaatiin, warri tiiviitti hundi keessanuu galatoomaa haga ammaa waan hojjechaa turtan ammas immoo gara fuulduraatti hojiin keenya xumura ga'eeraati. Waliin haa jabaannu, harka wal qabannee gara fuulduraatti haa deemnu jedha. Fayyaa ta'a, galatoomaa ulfaadhaa. Walabummaa miidiyaas ulfaadhu galatoomii. Rasaasa bara rakkinaa turte, bara namni sagalee Oromoo ta'an turretti atii fi sagalee walabummaa reediyoo walabummaa Oromiyaa kan xiiqii dhugaasa dabarsu ani yeroo dheeraaf itti dhiyeenya waan hordofaa tureef galata guddaa qabdu. Sagalee waboo ta'aa turtan bara namni hundumtuu manatti galaa ture. Ammas itti hafuun jedhaa ulfaadhaa galatoomaa. Hedduu galatoomi Jaal Gaaddisaa. Egaa waamicha keenya kabajjee dhufuu keetiiniif maqaa daawwattoota walabummaa newsnetworkiin baay'ee si galateeffannaa. Yeroo gaarii qabaadhu. Sagantaa biraatti walitti deemna. Galatoom fayyaa taatis. Baay'ee galatoom. Sami murano ramota kapacha, aye musulanti kamara wacha.
walosa amsokini sina Gaaddisaa.
baha ila mora gitu ibaba undu akan nagani ibinje bano izini bawina para soni kipa raga baya kamna Suatu mereka rumah itu ubah. Cuma nondi kan di rumah. Mereka nanti kata terang garban di jenya. Sirna tertoran pada top kagan ini nom sino. Karena ikan itu di mana? Kalau nak internet ini mau ilal tu. Kalau nak internet ini wanta kulungaru. Irai ikan itu di mana? Sorot ke semua mau ilal tu.